dubartoonni biyya keessa jiran yeroo baay'ee gaafa dubartiin takka biyya alaa deemtee kan biyya keessa jirtu sun immoo dhiira sanii daa'imaan hidhuu barbaadii jechuudha. Ani duraan yeroon achi naannoo tayya jiru sanii yeroon tayya ture sanii ta'umaa sin dhagahu umaa sin argu kanan oolu mana keessaa manaa gadi hin ba'u bakkeen ani deemu hin jiru jechuudha. Guyyaa guutuu kanan oolu gibbiidha. Waliin deemna bakka akkanaa waliin deemna yoon jedheen hin barbaadu. Bakka amma mana amma jirru kanallee hin dhufna yoon jedheen baay'ee gammadaa miti jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu sababbiin isaa naaf hin galu. Maaliif an akka walii gad akka deemu waan hin barbaanneef jedheen yaadaa ture. Akkasitti yaadee jechuudha. Gara hammeenyaatti hin fudhanne. Wanta dhaga'us hin jiru gibbii keessan oola. Gibbii keessas immoo kan jiru warroota kireeffateedha. Warroota isaan kireeffachuudhaaf dhufanidha malee warra keessa isaas beekan miti anas beekan miti. Namni yaa'u karaa waliin hangas mara walitti haasa'uusi waa'ee isaatis wanti beekan hin jiru. Nama beekus immoo gara manaatti hin galchu ture jechuudha. Ana garuu iccitiin kun hundumtuyyuu naaf hin galu ture amanuudhaan alatti sirriidha jechuudhaan alatti guyyaa takkaayyuu kana jedheetoo yaadeen beekuu jechuudha. Garuu mootu amma erganas galee booda naannoo kana ishiinis waan ta'eefiyyuu waan hundumaayyuu ifanaaf ta'aa dhufe. Namoonnis natti qoosuu eegalanii jecha garaagaraatis naan jechuu eegalanii natti ulfaatee jechuudha. Baay'ee tokko natti ulfaatee yaa akkam akkan godhu bichaa ani hin beeku. Waan darbeedha dhiisii dagadhu kan jedhus jira. Kun immoo maaliif dhokses kan jedhu ni jira. Yaada garagaraati waan ta'eef iyyuu kamirratti akka murteessu naaf hin galle. Isarratti murteessaa isheerratti murteessaa kamtu sirriidha kamtu sirrii miti zim jedhee tan jireenya kootti fufamoo nan dhiisa kan jedhu adda baafachuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa namni waan tokko nuun jedhu kallattii tokko bichaadhaan dhaggeeffanneetidha kan nuti dabarsinu. Garuu mootu jecha namaallee osoo dhaggeeffachaa deemne baay'ee bareedduudha. Maaliif namni kun akkanaan jedhe maaliif namni kun na gorsee dhugaadha moo sobaa jireenya kiyya balleessuuf immoo jireenya koo tolchuuf immoo waan akkasii jechuudha. Yeroo san yoo namni waan aan jedhu tuffadhee tan bira darbaa lakkii wanta kanaa soban jedhaanii deebi'uun gaafadhe mootu lakkii namni walitti nu naquufi malee wanta kanaa hin jiru waan akkasii jechuudha. Garuu hin tura malee hin oola hin bula malee wanti dhokatee darbu tokko illee hin jiru jechuudha. Kaa yeroo sanitti ani achuman taa'a jedheetan innis achumatee jedhee yaade malee bakka amma jirru yookiin akka mana amma jireenyaa jirru kanatti hin dhufna jennee tasumaayyuu yaadne jechuudha. Keessa keenya karoorri hin jiru. Kun itti hojjetamaatidha kan jiru manni yeroo san jechuudha. Namatti itti hojjetaatii jira. Maxaxxiitti gurguramaa ture mana amma keessa jirru kana malee nuti gara mana kanaa dhufnee jireenya keenyas keessatti gaggeessina kan jedhu hin jiru ture jechuudha. Dingataadha kan dhufne. Gaafa mana san keessaa boollee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhagahame. Warra safara san jirullee ji'oota muraasa keessatti isaanii wal baree nagaatti jechuunin baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko natti ulfaate jechuudha. Dingata namni oluma ka'ee gaafa mana ofii keessaa bahu namatti ulfaataa jechuudha. Ergasii illee gaafa deebi'ee san argu baay'ee tokko natti dhufa ture. Wantoonni dhaabee akkuma viidiyoo irratti argitanii na jala buqqasamee ture. Erga kireeffatee haa namichi sabbichi gibbii san kireeffates akka isaa mijatuttidha kan tolchatee. Bakka nuti duraan haxirree irraa kaasee wantoota buqqa'uu qabu buqqisee gara duubatti siqseeti waan akkasii jechuudha. Sababbii qeessan keessatti baajaajiin seentuuf jecha gibbii bal'isuudhaaf jecha ataakilteewwan ani dhaabe waan garagaraa buqqisee jechuudha. Gaafan isaa argullee yeroo lammaffaatiif baay'ee naare gaafa duraatillee akkasii osoo ji'a hin guutin kun na muudachuudhaaf immootu
humna kootii ol natti ta'e jechuudha. Waan murteessus waan dubbadhus na dhorkee jechuudha. Nama waliin illee silkii haasa'uun na jibbisiise gadaantii jechuudha. Baay'ee ulfaata. Kaleessa biyya ormaa ture har'a akkana ta'uu jechuun ana baay'ee natti ulfaate jechuudha. Dadhabee biyya ofiitti galee nan boqadhee gaafan har'a mootu waan biraa yaada biroo keessa galu waan biraa gaafan nagahu of taqoxaaxaruutiin dadhabee jechuudha. Namni kamiyyuu biyya ormaa gaafa jiraatu namaaf miti. Inni tokkoffaa of jiraachisuudhaa fi eenyummaan biyya keessa teessee akka barbaadetti ooltee galtee boqonnaa argattee deebitee dhuftee immoo gaafa jireenya namaa keessa seentee boorechitu namatti dhagahama waanuma hunda caalayyuu jechuudha. Hin ulfaatas immootu baqa dubartoonni biyya keessa jiranillee irratti murteessuun barbaadu garuu immootu daa'imaan nama tokko hidhuu barbaadan karoora akkasii kaayyoo akkasii qabanii jechuudha. Maaliif erga daa'imti tokko jiraate dhiirri tokko dirqama jaalatus jibbus qabeenya qooduuniif dirqama jechuudha. Sababa daa'ima sanii dubartiin sun taxaqqaamii taati jechuudha. Garuu kan miidhamu immootu kan biyya ormaatitti umurii ishii gizee ishii masa'aatinnatii gootee biyya ofiititti galtee qabeenya ishii gaafa irraa qoodamu kan itti dhagahamu nuyiidha malee kan biyya keessa teechasanii miti jechuudha. Sababni isaa daa'ima ishiitiin iyyuu ganzaba sana argatti qabeenya sana argatti waan ta'eef iyyuu jechuudha. Innaa waan akkanaa isinaa oolchuu isiniin jechuufanii amma waan murteessus maal akkan jedhus maal akkan godhus karoorri na jalaa badee jira jechuudha. Garuu dubartoonni immoo biyya keessa taa'anii hojii akkanaa namarratti raawwatan baay'ee ulfaata jechuudha. Dubartii irratti gocha akkanaa raawwachuun sirrii miti. Osoo wal beekuu baannee rakkoo miti. Garuu naman beeku nama dhiyeenyan beeku irra kana ta'uun koyyaa baay'ee natti dhagahame jechuudha. Amma garuu maxxaqaaqamaa namaa ta'uun kan koo baay'ee natti ulfaatee jechuudha. Of na jibbisiisalleedha. Namni mootu gaafa gadi ba'e waa dhagahuu hin dhiisu namatti himama. Wanta akkanaa beekana osoo wanta akkanaa jiru ati akkamitti teecha akkamitti callista hin beektamoo hin beektu kan jedhu kan sammuu hoona miidhaa jiru yeroo ammaa kana keessatti kana jechuudha. Garaan na gubatee jira baay'ee tokko aaraa jira yeroo ammaa kana keessatti. Murtoon keessa maal akka ta'e hin beeku, maal akka hin godhus hin beeku, maal akka hin jedhus hin beeku.